Ashama harka fuuna jirra jirtu har'a haala aappii shabakaa bilaasha dalagaa jiru kan isin rakkisaa jiru irratti barnoota tokko tokko isinitti argisiisee dhufeetiin jira. Isa keessa haala itti sa'aatii guuttattanii yeroo dheeraa fayyadamuu dandeessan torban kanaaf aappiin babbareedaatu jira jechuudha. Sa'aatii guutuu irratti garuu rakkoo xiqqoo ni qaba. Kun istisii mobaayilii fi zeenii aappii hunda irratti dalaga jechuudha. Aappii lama kan isiniin maxxansee ture torbaniif deemanatti fakkaata. Aappiin sun dalagaa jira. Paaswoordii xiqqoo jijjiirratee jira. Okkee haala itti fayyadama isaa viidiyoo guutuu yuutuubii kiyyarraa argatu. Warri tiktookii irraa na hordoftan piroofaayila tiktookii jala ni jira mallattoo yuutuubii irra tuqaatii viidiyoo guutuu yuutuubii irraa argatu. Okkee amma haala itti fayyadama isaa isin argisiisa. Agaruma viidiyoo kanaatti nafaana tura. Warri haaraan gara chaanala kanaa dhuftan chaanala kanaa sabiskiraabii godhaadha. Guyyaadhaa shabakaa firii aappii babbareedaa argachuu ni dandeessu. Jalqaba irratti echi haa tuuneelii kana jechuudha. Echi haa tuuneelii kana siniif maxxanseen ture jechuudha. Koodiin isumaan dalagaa jira. Sa'aatii guuttachuudha kana kan isinitti argisiisu. Fakkeenyaaf sa'aatii daqiiqaa 29 siniif kenna. Sa'aatii guutuu hin danda'u. Maaliif sababni isaa warri waan kanarraa qabdan siitingii kana ni xunnaa jechuudha. Warri sa'aatii siniif guutuu didee siitingii kana ni xuxxu. Siitingii kana jechuudha. Tuqaa osoo hin taane mallattoo siitingii. Okkee xiyya kan sirriitti ilaala. Irra xunnaa jechuudha. San booda asirratti nuuf fida. Asirra tuttu jechuudha. Asirra tuttu. Amma keessa yoo sisteem kanarra yoo jiraate yoo kanarra kagadirra jiraate hin dalagu. Isa olii kanarra gochuu qabdu. Isa olii kanarra gochuu qabdu. Isa oliirra gochu. Isin baasa waan ta'eef dudduuba deebitu. Okay. Amma stop yoon godhu stop yoon godha jechuudha. Okay. Tole gaa start godha jechuudha. Asirratti wanni dalagu kaasaa zeeni firiidhaa fi mobaayilii birrii 60 irratti dalaga. Warri isteesii jawwi immoo agarmaatti start godha jechuudha. Sa'aatii guuttachuudha. Wanni isinitti argisiisaa jiru. Warra sa'aatii isiniif guutuu dideedha jechuudha. Amma asirratti daqiiqaa 29 add taayimii kanaan tuqaa jechuudha. Sa'aatii da'uu hin danda'u warri waan duraa sanarraa qabdan argisiis ammallee asirratti tuttu deebitanii beeksisa akka inni fidu akka inni beeksisa isinii fidu irrumatti ilaalu yoo taraa tokkoon fiduu dide mara lammaffaa irra deebitanii yaaltu. Okkee akkuma argitan sila daqiiqaa 29 ture amma sa'aatii 2:8 ture jechuudha. Akkuma argitan kanatti haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Sa'aatii haala kanaan kaa gadiirra yoo jiraate kaa olii dhumarra goonaan sa'aatii akka barbaadetti isiniif goota. Haala fayyadama isaa immoo akkuma dheengaddaa irra deebiin argisiisa. Haala itti fayyadama isaa linkiin description jala jira waan ta'eef linkii irra egaa tuqxanii sawaa yoo barbaadan kun astasii firee jedha. Egaa aappii kana buufatan aappii yoo barbaadan asiin buufachuu ni dandeessu. Okay. Yoo zeenii barbaadan immoo zeenii kanarra tuqxu jechuudha. Aappii as keessatti kan dalagaa jiru koodiin zeenii sin dalagaa kunis dalagaa jira jechuudha. Kun kan jawwiiti. Kun immoo kan zeeniiti. Aappii biraa irratti dalaga. Aappii koodiin kun irratti dalagu immoo yoo barbaadan aappii kana jechuudha. Tikaappii kastamii kana jechuudha. Viidiyoo guyyaa 2 dura dabarsee irratti isas haalaan isinitti argisiisaa jira. Akka ajaa'ibaatti waan barbaade isiniif dalagaa itti fayyadamaa isiniin jira. Gaafii yoo qabaatan koomentii jalatti barreessaa.